Kaidam no ambrati fi mitibar. Karaan itti deemtan karaan sirna federaalizimii itti diiguudhaaf deemtan saraan sirna abbaa irra itti ijaaruudhaaf deemtan isiniifis mootummaa hin cimsu biyya tanaas akka isin barbaaddanitti ijaaree badhaadhina hin fidu diigamiinsa fidaa hin ta'u jennee dura dhaabannaa ni dhabne wanni sodaan hin hafne mootummaan ture amma dakkaran Itoophiyaa state takka hanga ammaa laaffattee hin beektu mootummaan kan isin jechaa jiru the state sirni kun rakkoolee hedduu biyya sanitti uumaa dhufaa jiru mootummaadhaan kan jennaa jirru si gayaa utubaan aga dhiiban qaba aga dhiisan qaba amma booda karaan qilee malee amma booda karaan badii malee amma booda karaan wal fixiinsa malee sirni abbaa irree mootuu humnaan jaaramus Itoophiyaan dullattiin humnaan dhuftus hin jirtu jennee jalanneetti himnaa jechuudha. Humnoonni mootummaa kanaan qabsaan Tigraayitti haa taatu, Beenishaangulitti haa taatu, Gaambeellatti haa taatu, Oromiyaa keessatti haa taatu dhiphina dirree siyaasaatiitu bosonatti isaan galche. Kuma lamaa kudha saddeetii yaadattanii waggaa qeerroon jijjiirama fide. Humnoonni dhiibamanii biyyaa bahanii fi bosona galan hundi mootummaa kanaa hiree kennuudhaan sirni yaadeeg ka ummata kan dhiibee isaan baasisuun ka'ee amma booda qawween osoo hin taane ilaaf ilaameen ni mari'anna jedhaniiti biyyatti galan bosonaa ba'an dirreen dhiibamnaan namni bosona akka gale kanaaf mootummaan kan jechaa jirru ni gayaa humnoota qawween si dura dhaabbatan wajjin gattaayi mari'adhu waliigalaatii lola nurraa dhaabaa furmaanni siyaasaa biyya furmaanni rakkoo diinagdees taate siyaasa biyya sanii mariidhaan malee maraatanii dhufuu hin dandeessu. Kan ammoo uummanni keenya deeggaruu qabaa jenna. Dhaamsi nuti uummata keenya daasporaati biyya alaatti jiruuf qabnu akka kaafaawottis akka mataa kiyyaattis biyyi teenya rakkoo guddaa keessa jirti. Aarii guddaa jira. Ta'us mootummaan karaa nagayaa kan fudhatu taate dubbii teenya osoo nagayumaan furannee irra nu wayyaa tana daran wal madeessuun saba keenyaas ummata keenyaas barbadeessuu waan danda'uuf hamma dandeessanitti hamma dandeenyetti qaamonni hundi dubbii isaanii furmaatan akka fidan deemaa jenna. Ummata biyya alaatiifis dippiloomaatota biyya keenya jiranis mootummoota biyya alaa dhaynee dubbisaa jirruttis ergaa nu dabarsuun ifa akkuma reefu isin jedhe. Mootummoonni hedduun deengatti dubbadheetiin jiru. Mana hidhaati hoggaa laalaa turreetti waan nama gaddisiisu agarra. Akka waan biyyi keenya dirree kubbaa taatetti akka qaamonni wal waraanan Maanchistarii fi Arsenaal ta'aniitti kun dhagaa itti kan nagamaa gamana kun harka dha'uudhaan hamila kan naafi ture jechuudha. These are our people biyya teenya uummata keenya bara. Nuti Oromoon keessattuu nuti Oromoon rakkoo nurra gahaa turte dhibee sirnoota dhufaa dabra irratti kan qabsaa'aa turre sirnoota dhufaa dabra irratti kan qabsaa'aa turre ajjeechaa fiidhaan akka nurraa dhaabatuuf saamicha akka nurraa dhaabatuuf kanaaf immoo mootummaan nu taatu filannee mootummaan nuti filanne sun immoo imaammata diinagdee isaa ta'uu nu bocee hiyyummaa bara baraa keessaa akka baanuuf hiyyummaan amma biyya san keessa jirtu takka taateen beektu ni beektan maatii keessanii maallaqa ergaa jirtan hiyyummaan amma jirtu namni kiraa kafaluu hin danda'u nyaatee buluu hin danda'u dur hojjetaan mootummaa baadiyyaarra namni dhufee bira taa'ee itti barata akkasiin hedduun keenya akkasiin baranne arri hojjetaan mootummaa ifiifuu nyaatee buluudhaaf abbaa isaa qonnaan bulaatirraa xaafiin kiishaan dhuftiif jechuudha. This is disaster jechuudha. Kanaaf rakkoo kana keessaa bahuudhaaf wal mari'achuun irra wayyaa karaa hunda laallee jirra. Kana alatti deemnaan hangama kiyyaan qaama rakkoo biyya sanii ta'uu hin barbaadu. Qaama hiraar saba keenya irratti itti fufsiisu ta'uu hin barbaadu. Hamman dandeetti hamma beekumsa xiyyaatitti
sirna amma duraa san keessa bahuudhaaf tattaafadeetiin jira. Garuu wal waraansa ilmaan Oromoo jidduutti godhamu keessatti wal waraansa barbaachisaa hin tahin keessatti hirmaachuudhaan gadadoo haawwan Tigraay, gadadoo qonnaan bultoota Amaaraa fi qonnaan tiifattoota Affaar dhumaatii saamicha uummata Oromoo irratti godhamu keessatti hirmaachuun barbaadu. Hangan dandeetti beekumsan qabuun dhageettii fi beekumsaa fi beekamtiin qabuun siyaasaan biyya sanii karaa qabattee wal waraanuun dhaabbatee rakkoolee waraansatti nu galchan san mariidhaan ummata biyya alaatis gargaarsifannee mariidhaan furuu irratti yoo kadeemu taate waan beenu gumaachuudhaaf qophii. Lakkii lolaan itti malee jee mootummaa yoo itti deemu taate immoo si haa baasu jennaan jechuudha. Malee nuti jeequmsa keessa hin biraanne. Hin baasu immoo kana sirriitti waan hubannuuf hin baasu jennaa. Kanaaf uummanni keenya ka Sweden bu'aa nagayaa ni beektan. Bu'aa nagayaa uummanni keenya kan Shawaa Lixaa keessa jiru, Shawaa Kaabaa keessa jiru, Wallagga Afran keessa jiru, Gujii lamaan keessa jiru, Booran keessa jiru. Ganamu waggaan waajjira kiyya dhagu ganamu manguddoota tarrifamanii na eegan, haawwanitti tarrifamee na eegan. Akkaanaan waa godhuufii danda'utti an qawween ajajuun qabu. Akkaanaan waa godhuufii danda'utti rabbii mootummaattis ijoollee waraana obboottis nu haasa'i haa araaramanii jedha. Araaramaa jenna nutis araaramaadha. Wanti haawwan Oromoodhaa barbaadan, wanti abboonni Oromoodhaa barbaadan qonnaan bulaaf daldalaan Wallagga keessa daldalaan hin hafne jira. Kuma lamaa fi 19 gaafii baqqalaan dhayinu daldalli qabbanaa'uu eegalee ture. Garuu daldalaan achuma ture. Amma daldalaan irra jireessi godinoota reefu Sinjee keessa jiru kun saamicha ajjeechaa dheessuudhaan dukkaana isaa hoteela isaa dalagaa fi dhiisee dhoortoodhaan Finfinnee jiraata jechuudha. Qonnaan bulaan takkaa midhaan facaafachuu hin danda'u. Ka facaafate immoo deebisee haammachuu hin danda'u. Kun maal uummanni keenya maal why do we deserve? Uummanni keenya maal kana keessa jiraachuu qaba. Kanaaf lolli kun dhaabbachuudha qaba. Hunda dura kana mootummaatu dhaabuu qaba. Mootummaan dirqama guddaa kan qabu mootummaadha. Mootummaan rakkoon biyya sanii humnaan osoo hin taane mariidhaan qofa akka furamtu fudhachuudhaan qaamota akkuma Tigraayitti eegale waraana bilisummaa Oromoo wajjinis humnoota bilisummaa Beenishaangul wajjinis gadi taa'ee ilaameedhaan mari'atee biyyattii karatti haa deebisu jennetti yaamna. Isinillee waamicha kana akka deeggartan gaafannaa. Galatooma. Nama shan keessa lallabaa fuudhe. Anak Ahmad fuudhaa barbaachisaa. Maayikii deddeemuu ni qabda. Maayikii socho'uu ni qabda. Maayikii socho'uu adda bakkuma jiran kanniif. Amalkaan Suudaan sagantaa gaaffii deebii qabna jaaroo wajjin nama shaniin kan gaafannu ta'a. So maayikii asii qabna Ahmad asiin keessa jiranitti nama shaniif carraa akka nu ta'a jechuudha.
أحمد أحمد nama shandal nama Quran nama jiran Ayah aku baru asirra nama shan asirti nama shan Sarah asirra nama shan akhirnya akhirnya membuat salfin Ayah Hai Imam, langsung jawab. Bakmojib kan itu. أحمد la cosa che nifi Bismillah. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غلطوما دوران درسي أيه أبولي سكينا ilma kenna jawaarin baga rabbi harka diinaati si baase jenna isinillee baga gammaddan oromo goota keessan nama jaalala rabbiin namaa kenna jira namni namaan kennu rabbi khaaliqaan namaa kenne rabbi ammallee jaalala si haa dabalu namni namaan kennu nama hojjate rabbiif nama biratti illee jaalatama jiran ani waan jedhu gaafis guddaan qabu obboleessa keenya jawaariin oromoon ni ifaajji yeroo hedduu gartee mootiin itti duuti itti dhiigdi itti buqqifamti ani waan jechuu barbaade gaafiin kiyya manguddoolleen si dura jiranii atis hedduu waa qorattee waa'ee biyya namaallee qorattee hedduu beeyta waan jechuu barbaade ani cubbuu maal qabnaa oromummaan tuni akka manguddoo irraa dhageessee fi akka ofii qorattellee maal maaf deemnee hulaa afotti yeroo hunda kufnaa maali badiin kennaa dogongorri oromoon dalayde jira tokko kalammataati mariidha jette marii malee biyyiti suni oromoonis sablamnoon illee yoo mariin geggeeffame malee biyyi suni nagahan argattuu jedhu ummata kanaa wajjin hangam itti amanta ummata kan ummata namaan quudhine ati har'a akka oromoo ilma oromoo tokkootti jarana namaa quudhuu qabna sadarkaa namaa qooda namaa kaa'uu qabna oromoo hedduu warri nu dura hangaftoonni qabsoo oromoo as keessa jiran hedduu ifaajan
yeroo hunda deemne kufaa turre ni argina waan jechuu barbaade gawaa ummata kana wajjin mariin nagaa geggeeffamee biyyiti suni nagaa hin argatti jettee hagam takka itti amantaa maalirraa ummata obidiyoo kana ummata kana maalirraa amantii abdii guutuu qabdaa jechuun barbaade gama amantii islaamaatti yoo as deebine laa yuldagul mu'minu fi hujrin marrateyn argamaan rabbi namni rabbitti amane boolla takka keessatti yeroo laman iddamu jaan ifaajeen teetu karaa mayte oromoon si wajji ifaajee xiqqaa guddaan si wajji ifaajee itti dhiidee dhiigni qeerroodhaa lafa badee atis beekumsa kee bakka feete jiraachuu osoo dandeessu oromo saba kanaaf qabsooytee waan gaarii fiddee ummata kana amantee harka keeyse har'allee carraan kun isillee mudate ummata kana wajjin ammallee akkamitti deebitee abdii hagam guutuu takka irraa qabdaa nageenyi biyya sanitti hin dhufaa kanuma jechuun barbaade waan na dhageeffataniif galatooma. Ifam wajjin warri gaafii gaafachuu barbaadan hundumti keessaniyyuu yaada keessan gaafasatti gaafii maqofatti gaafasa gaafii gaafadhaa daqiiqaa galatoma oromifa sirriitti hin danda'u nan dhaggeeffadhaa nan katabaas nan dubbisaas garuu dubbachuu na dhiba sirriitti so afaan amaariffaan gaafadha duraan dursee baga lubbuudhaan jiraatte baga wal agarrees itti aanee እኔ በትግራይ ኮሚኒቲ ተወክዬ ነው የመጣሁት ምክንያቱም እናቴ ከትግራይ ነች አባቴ ኦሮሞ ነው ኦሮምኛ ካደኩ በኋላ ነው ተማርኩት አምስት ጥያቄዎችን ልከዋል ኮሚኒቲው መጀመሪያ ኮሚኒቲውን መወከል አልፈለኩም ነበር ግን በጣም ስላሳዘኑኝ ያው ይዤ መጥቻለሁ አምስቱ ጥያቄዎች እንደዚህ ይላል አንብቤ ራሴ የሚያመንኩበት ነው ያመጣሁት ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያ የባለድርሻ አካላት ያካተተ እና ገለልተኛ አካል የሚመራው እውነተኛ ሀገራዊ ውይይት ከሌለ ወደፊት ልትራመድ አትችልም ይላሉና እርስዎ በዚህ ላይ ምን አይነት ሐሳብ አለዎት የመጀመሪያው ጥያቄ ነው ሁለተኛው በትግራይና በኦሮሚያ የተፈጠረው ግጭት በሰላም መንገድ ለመፍታት ያለውን ጽኑ አቋም እናደንቃለን ሆኖም ይህ እንዲሆን ምን የተለየ እርምጃ ያስፈልጋል ብለው ያስባሉ ስዊድንስ እነዚህን ጥረቶች በምን መልኩ ልትደግፍ ትችላለች ወይም ስካንዲኔቪያን አገሮች በምን መልኩ ሊደግፉ ይችላሉ ብለው ያስባሉ ለምሳሌ እኛ የተጠናከረ ማዕቀብ እንዲኖር ጫና ለማድረግ እንፈልጋለን ይሄንን እንዴት ያዩታል የሚል ነው ሌላው ሶስተኛው ጥያቄ ባለፉት 18 ወራት ከባድ የሰብአዊ መብትና የሰብአዊ ወንጀሎች ተፈጽመዋል ይሄንንም አምነስቲና ኤችአርደብሊው የተባለው ገለልተኛ ድርጅቶች አስታውቀዋል ለምሳሌ በአዲስ አበባ ያለው በመንግስት የጅምላ ረሃብ ጦርነት መሳሪያ መጠቀም በትግራይ ተወላጆች ላይ የሚፈጸመው ወንጀል የዘር ማጥፋት ሊሆን ይችላል ተብሎ ይገመታል ይህ ሁሉ የሚመለከተው ዩኤንኤችሲአርሲ ይቅርታ መመራ ተጠያቂነት ተአማኒነት ያለው ሂደት ከሌለ ረዘም ያለ ጊዜ የሰላም እጦት ሊያስከትል ይችላል ይህንን እርሶ አመለካከት ግጭቱን እንዴት መፍታት ይቻላል ብለው ያስባሉ ግጭቱን ለሚያደርገው ጥረት ለማስቆም የሚደረገው ጥረትና ተጠያቂነትን በምን ሚዛናዊነት አስተካክሎ መሄድ ይቻላል ብለው ያስባሉ የግሎትን አስተያየት እንፈልጋለን ይላል ባለፈው ጥቂት አመታት በኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰቱ ግጭቶች የፌደራላዊ ስርዓቱን ባህሪ ጭምር በኢትዮጵያ ክልል አቅጣጫዎች ከፍተኛ ቁርሾ መኖሩን አሳይቶናል ፍጥጫዎቹ እየሰፋ መምጣቱ ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ በፌደሬሽን ውስጥ የትግራይ የወደፊት ጣፋንታ ምን እንደሚሆን አናቅም
ስለ ወደፊቷ የተረጋጋ ኢትዮጵያ እይታ እርስዎ ምንድነው ያለዎት አስተያየት? ምን ይጠብቃሉ? ትግራይ እንዴት ትቀጥላለች ብለው ያስባሉ? የተደረገውን ሁሉ አይተዋል፣ ሰምተዋል። የስዊድን መንግስትስ እንደዚህ ፌዴሬሽኖቹ እንዳይበታተኑ ወይም ሌሎች ምዕራባውያን ይሄን ቢያደርጉ ብለው የሚያስቡት አስተያየት አለ ወይ? ከኛ ጥረት ውጪ ማለት ነው። ሌላው የመጨረሻ ጥያቄው በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው ግጭት ዋነኛው ተዋናይ የኤርትራ መንግስት ነው። የኤርትራ መንግስትም ጉዳይ ደግሞ ውስጣዊም ውጫዊ ነው ብለዋል በኢንተርቪው ላይ። ይሄ የግል ጥያቄ ነው። እንዳጋጣሚ እኔ ኤርትራ ውስጥ ነው የተወለድኩት ያደግኩት እስከ 10 ዓመቴ እና የኤርትራን ጉዳይ የተለየ ቁርሾ አላቸው ከሚባሉ ሰዎች ቢሆንም ግን እንዳገር የኤርትራን የውስጥ ጉዳይነት እንዴት ነው የውስጥ ጉዳያችን ነች ያለችውን ይሄንን ማብራሪያ ከርሶ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ስላየሁት በጣም ደስ ብሎኛል። የ3 ዓመት ታናሽ ኖት እንደ ታናሽ ወንድሜ በጣም ነው ምሳሳሎት እና እግዚአብሔር ይጠብቆት። አመሰግናለሁ። Ayo. Cuma dapat. Turan durse assalam ani haadufo oo bal in kan hund khaysano baganaga aan dhuftan Turan durse assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh baganaga aan dhuftan oo bal in kan hund khaysano Juar oo bal khaynya hayu khaynya bagarab mana heda qal takhisa bagarabin fayana ga fi fayakh jahangutun man heda khisa sigabase yo atinuf jirate abdi qablna wan jette oromo wa furman oromo ni forma jetin abdi qaba kharmanja rabbi umri saade resu Rabbi siajira cisu nujiratu amata kuma sinjada gabafse Khalid di sana. Khalid Hanuman arjelo ni jaga. Yero lamma farq karka bas. Khalid galatoo maatara naqannu khaysanif balasakhanya Johar bagarab bin mana hidaasan keessa rabbi sibaasen sinja khanatti ani gaafi intiya bara hunda eegale nu jenna tumurri qophii too yoomi gadda wanni amma deemaa jiru kuni rakkoon kan argamte dura boota irraa immoo ummata shaabii irraa rakkoon tun kan argamte wanni guyyuutu murtii teenya durarraan geenye boodara nu deebisaa oolu dura boota jidduu jirti immoo hawaasa keessa jirti taraadhaan kan baaftani ta lammada obboleessa keenya xiinxalaa barreessaa Yaayaa Bashiiri inni nama qabsaawaa nama cimaa nama beekamaadha Oromoo firii lamatan Sweden keessa jirtu akkamitti waliin nu qabdee tokko goruu dadhabdee sinjaa galatooma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
duraan dursee maqaan koo Jawhar Aman jedhama biyya Filaandirraa dhufe moggoo kiyya baga baate daaddaa kiyya baga rabbi si baasee daaddaa kiyya baga nagaan dhufte siin jedha. Itti aansee hawaasa akkana bareedu hawaasa Suudiin kanallee galatoofachuu barbaada. Asumaan mana naa osoo soytanii gaarii natti fakkaata. Angaafi guddaallee hin qabu gaafii nan qabu Itoophiyaan jiidee namni martinuu argaa jira. Abbaa jiisee namni martinuu ni beeka. Moggoo nagaya jaalatta nagaa barbaaddaa nagaya ati barbaadduuf rabbi achisitee si achisi baay'ise. Nama afaan qabutti namni waa dubbata. Itoophiyaan afaan hin qabdu hayyuu nyaachuu malee Itoophiyaa afaan qabdutti namni dubbata. Ati nama nagayaati Itoophiyaan nagaa hin beektu. Nama nagayaa nyaachuu malee Itoophiyaan nagaya hin barbaaddu. Itoophiyaan ooyitee afaan gaggaragalee Itoophiyaa ooyitee afaan gaggaragalte tan akkamitti ol deebiftee waa keessa buufta. Ka itti aanu hawaasni keenya si jaalata. Akkaan si jaalata akkaan si jaalata atilleen akka hawaasni si jaalatu ni beekta. Rabbi ija hawaasa keenyaa irraa si hambisu. Hawaasni keenya baay'ee diigamee jira. Bakka hawaasni diigametti ammallee ifaa jeente gad deebiti. Hawaasa diigame kana akkatti ijaartu akkaataa itti ijaartu osoo nu ibsite gaariidha. Galatoomaa isu hawaasni Suudiin illee galatoomaa hayyoonni martuu galatoomaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. obboleeyyan dhiifamaa wajjin yeroo marsaa lammaffaa dabarru dhiira takka dhalaa takkarraa fuunaa nama hedduu harka ol qabaa nama harka ol qabu hunda arguu hin dandeenyu. Dura san dhaabbannee kanuma ijji dura nu garteef carraa kanneen akkasitti taawwan walii gallu. Achiin ofiin halatu. Deebisuu fedhaansi. Itti dabala. Gaafii itti dabalamu. Nama lama. Gaafii lama dubartoota keessaa fudhanna. Warra Luuliyoo irraa dhufee warra kanatti. Galata badillee jiru Amadu. Enggak maksud Allah. Gua maiki argateen tar. Galatoma Oromo carraa kana kan nu kaisaniif Obbo Jawar Muhammad duraan dursee baga Rabbiin harka diinaati si baaseen siin jaa. Umriin dheeraadhu horii burii umrii tante hanqaasii duraa sitti nizaabin Rabbiin siin jaa. Kanatti aansuudhaan Oromo oliin kaayigna. Kanatti aansu wanni niin jechuu barbaadu silallattuu ogguun akka dubbii ilaalu ilmi tokko maali abbaan tokko ilmaan isaa ogguun ifiifi itti himatan deemee barra deema bofirraa dhorkaa injuu tunisiin tanuma ilmaan kan keenurraa dhorke ogguu jedhan abbaan wanni isarra jiru isinirraa hin dhorkadhaa dhiifama tahaa ijoollee nama san nutti hin tuqinaadhaa huma jaa abbaan ilmaanin tuntanu
abbaa qayroodhaa waan taateef jecha saniifuu akki silaa gartee yoo rabbii keenya biraan taatu diina birraa itti dhoorkuu qabanii fi diinni itti ummata Oromoo beekamaa kabajamaa shanyii maayikuurii shanyii dahabaa ta'a addunyaan fakkeenya irraa fudhattu tana itti irraa sodaatu godhuudhaaf qeeroodhaa fi qarreedhaa fi dubartoota Oromoodhaatii fi manguddoo Oromoodhaatirra jirtii jechuudhaan barbaada. Hedduu galatooma baga jiraatanii baga jiraanne baga wal agarre Jowaar Mohammadiinis jechuudhaan barbaada. Kanatti aansee akkuma obboleessi keenyaa hojii na duraa dubbii fixee gowwaa maayikii harkate nan godhin. Itoophiyaa caccabxuu tortortee gootootan Oromoodha jeynoota Oromoodha har'a kasilaa biyyaaf tolu addunyaa guutuu warra bulchu warra nurraa nyaate wajjiniin akkamitti ol kaaftee utubaa Itoophiyaa tortorte saniin gadi dhaabdu eessaa fidaniiti gadiin dhaaban duutee huyi qarre jirti qarre booda kufne ol baafna jennee booda deemnee yoo booda kufne beeyna tanaafu ani akka yaada qiyyaatitti waan hin jechuu barbaadu yaa Jowaar keenya gaafiidhaan qaba amma bohaarsaa osoo hin ta'in Itoophiyaa dullattii sanii wajjiniin walitti jaaramneeti tokko taana jechuu barbaaddeeti moo Oromiyaa miidhayduu laliftuu magariisa jiitu addunyaan beeytu tana gadi dhaabneeti Itoophiyaan jala jaaramti kana jechuu barbaaddeeti wooma lamaan kana addanaa baase obboleessa kiyyaa hedduu galatooma maaliif jennaan ummanni Oromoodha ummata fakkeenya irraa fudhatanii ummata Oromoo gartee yoo rabbii keenya biraan taate ummata sabaa sablammiin jalatti jaaramtu malee ummata nama jala jaaramu miti waan san taateef ati boonaadha booni Oromoodha mataa ol qabadhu Oromoo si booda jira Oromoo taatee dhalatte akkuma duraanuu jettee kakatte sanitti Oromoo taatee duutaa jechuudha sirni caccabaan tortoraan ammaan tana gartee yoo rabbii keenya biraan taate ol qabna jennee jala kufuudhaaf jala oriinu kun yooni fiifi ol dhaabnes akkuma jaarraa abbaa gadaatuu dhaame saniiti sinna qanqarroodha qabaa hin beekan jee gartee karaa nagaya hin beekan abadan keenya hogguuni fiifi hayyee je'ee ol seene ittuma lafaa kaayan Oromoon wanni kana miidhamtuuf gaaromina isiidhaatirraa gaaromina isiidhaatii fi qabeenya isiidhaatiin addunyaan guutuun hinaafte ka irra bobba'utti jirtu ka gargaarsa gartee sabaa sablammiin biraatii fi addunyaan biraatiin laayillee dhawaa isaaniitiif dhumaatii isaaniitiif gubaatii isaanii hoggusuu dirmataniif Oromoo wanni dirmachuu fi dhaban qabeenya isiidhaatii addunyaan quudhuu fi dadhabdee jechuudha waan san taateef nuti Oromoon iftaanee buluudha barbaanna iftaanee yoo erganne malee hin ergamnu kana booda hin ergamnu dhumnee dhabamna malee hin ergamnu namni isinirra gaariidhaan jiru alhamdulillahi eega dhumtanii nuu deebitanarra samirree bar qeensa cirannee bar guyyaa Hacaaluu Hundeessaa ajjeesa sakkaan jee akkami waltaanaan Itoophiyaa tortortuu akka Hacaaluu Hundeessaa sannurraa nyaat hiji akka yoo rabbii keenya biraan taat aboo hibneeffinna sii dura gootoota meeqa ka gartee atilleen gartee dhaadattuun sanillee warra nyaata Itoophiyaan tun waniin ani akka yaada kiyyaatitti saniifuu sanuti Oromoon saba bal'aadha saba guddaadha maaliif akka wal dhiibna waan takka qabna lafa takka qabna maqaa tokko qabna abbaa tokko irraa dhalate ilmaan Booranaa Bereentooti maaliif wal dhiibna wanni irratti wal dhiibnu hin jirtu sabni waraana hin qabne sabaa miti sabni waraana hin qabne sabaa miti wanni gartee Oromoon sodaatamtuun waraanaan bichaadhaan waraana bilisummaa Oromoo bira akka jirtutti Oromoo yoo dhaabbatte halkan takka gabrummaan nu duran bultu tanumaan dhaama'an waan san taateef ati labsi nagaya labsuun haqa keeti Oromoo maaltu irra jirare warra jiru isaanii beekaa tanaafuu obboleessa kiyya awwaaniin isinii dhaamu tanaati galatooma horaa bulaa beebana nuti Oromoodha Oromoonii fi Oromiyaan dhiiga ilmaan isiidhaatiin ni bilisoomti arraas taanaan boruus taanaan nuti Oromoodha ilma
bilisom diinaaf gadi hin jennu abadan diinaaf gadi hin jennu kana dhugaa jala mura galatooma. Obboleeyyan yeroo sagantaa gaafiiti malee sagantaa yaadaatii miti. Daayirektii akka gaafitti nuu ceetan isiniin jenna. Sagantaan yaadaatiis booda gara umarraan jirtu jecha. Laal nama kana alagaadhaa mannaa hee. Okay, order. Okay, kana gannamis. Okay. Jawab bagana ganuuf tajaajila gaaffii kootti carraa kana waan alaataniif galatooma. Jawab dura gaafa isaa turte ani kanan hidhamnee fi kan rakkina arginee fi wanta nageenya barbaannee fi nagaadhaan aasaadhaan walitti dhumneef jennee dura dhaabbanneef mana hidhaa gallee jette. Har'a ishii erga akkas ta'e ati har'a rakkina kana hundumaa argitee waggaa lama guutuu hidhamtee erga baatee har'a maaltu dhumnaan mootummaan kun wajjin maal haasoftee argitee waan maal irratti olii galteetu har'a nageenyaan duratti itti adeemna jettee yaada kana fiduu dandeessa. Eessaa fidde yaadi kun eessaa dhufe? Lammaffaa immoo waaboon har'a maqaa balleessiidhaan maqaan isaan balleessanii ajjeesaa jiru jedhamanii maqaan isaanii badaa jiran isaan yerooti mana hidhaa keessa turte wabii uummata Oromoo ta'anii dhaabbataniiru. Ituu isaan hin jiran ta'etti ijoolleen Oromoo kanaan duras baay'een du'aniiru amma har'aattis du'aa jiru. Ituu isaan hin jiran ta'etti wabiin uummata Oromoo amma kanatti iyyuu eegamee hin jiru ture. Nuuf amma gaafa yaadu'an politika Itoophiyaa keessatti akka Oromoo kan ka'ee jiruuf kan naqee jiru hin jiru jedhee yaada. Kana kan godhe immoo waaboodha. Oromoo kan biliseemsu afaan qawwee fi qawwee bichaadha jedhee yaada. Aktii eessaa akka fidde akkanaaf ibsituun barbaada. Sí, basura. Marcel mau sana aja. Oh, dong. Baik. Baik. Akkam xiqqoo ofirraa buqqaaftanii dura gaafii keessummaa irraa ka'eef gaafii warra olla irraa ka'ee deebiseetiin sanboota teessanii deebi akkasii bunaas keessummaaf dura kennanii bire kanaaf gaafii warra hawaasa Tigraay irraa ka'e inni deebii kenna. እህቴ አመሰግናለሁ። ባለፈው 2 ዓመት 1 ዓመት ተኩል በትግራይ ህዝብ ላይ የደረሰው በጣም የሚያሳዝን የሚያሳፍር ነው። ያ ጦርነት ፈጽሞ መሆን ያልነበረበት በሁለቱም ወገን የተዋጉትን አቃቸዋለሁ አመራሮቹ ለማስቀረትም ከፍተኛ ጥረት አድርገናል እንደ ድርጅትም እንደ ግለሰብ they did not see it coming ያ ጦርነት ገና 2018 2019 የቃላት ጦርነቱ ሲጀመር ወደ አካላዊ ጦርነት እንደሚያድግ ግልጽ ነበር።
ከሁለቱ ወገን ያለው አመራር ግን ይሄን ባለመረዳቱ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በትግራይ ህዝብ ላይ ቀጥተኛ ጉዳት በተቀረው የሀገራችን ህዝብ ላይ ደግሞ በተዘዋዋሪው ቢሆን ከፍተኛ ኪሳራ ነው። ለኔ ትውልድ ለኛ ትውልድ ትልቅ ውርደት። ይሄ በአብይና በደረጃው ላይ ብቻ የሚተው ሳይሆን ከኔ ጨምሮ በአሁኑ ትውልድ ያለን አመራሮች ከ50 ከመቶ ማናልፍ የፖለቲካ አመራሮች ተወያይተን ተነጋግረን ተደራድረን ማስቀረት ባለብን ግጭት ይህ ጦርነት ፈንድቶ በትግራይ ክልል ብቻ ሳይሆን በአማራ ክልል በጣም የሚያሳዝን ፍጅት ውድመት በአፋር ክልል በጣም የሚያሳዝን ሰቆቃ ደርሷል። this is really shame። ከደህንነት መውጣት ባለብን ጊዜ ተደራድረን የሚያስማማንን የሚያቻችለንን ከዚህ በፊት የነበሩ ቁርሾችን ቁስሎችን የሚደበቅ አይደለም። ከዚህ በፊት በነበሩ ስርዓቶች ውስጥ እኔ የምመጣበት የኦሮሞ ማህበረሰብ፣ አንቺ የምትመጪበት የትግራይ ማህበረሰብ፣ የአማራው ማህበረሰብ፣ አፋር፣ ሶማሌ፣ ወላይታ ሁሉም በተለያየ ደረጃ ቢሆን ስቃይ ውስጥ ነበር። እነዛን ቁስሎች የምናድንበት ጠባሳን የምናብስበት ጊዜ ላይ አዲስ መከራ በህዝባችን ላይ እንዲደርስ ማድረግ it is shame is big shame። በጣም አስነዋሪ ነገር ነው። በጣም ነው ማዝነው። ይሄንን ደግሞ በእስር ቤትም እያለን ቶርቸር ለኛ ማወቅ የነበረባቸው የምሁራን ማወቅ ያለባቸው አመራሮች በግልጽ ወጥተው በአንድ ብሔረሰብ ላይ ጄኖሳይድ ሲያውጁ ስናይ ምናከበራቸው አብረን የተማርናቸው ሰዎች ስናይ እንኳንም ታሰርነን ያለው ሼኪው ቄሱ ትልቁ ትንሹ ወጥቶ ውድመት በሚያውጅበት ዘመን ውስጥ መኖር በጣም ነው የሚያሳዝነው። ለዚህ ነው አሁን ትንሽ ተስፋ ያለኝ ቢያንስ በሚዲያ የሚነዛው የዘር ማጥፋት የመጠፋፋት ደምስሰው ውቀጠው ጨፍልቀው ሚዲያ ስትከፍሉ ከሌላ ዓለም የመጣ ጠላት እንደምንዋጋ ይመስል ይናል ብርጌድ ወደ ደመሰስን እከሌ የሚባለው አመራር ደመሰስ ነው የሚለው ፕሮፓጋንዳ በመቆሙና ተጨባጭ ስራ እንኳን ባናይ ስለ ሰላም መሰበክ መጀመሩ በሁለቱም መንግስታት በሁለቱም በክልሉም በፌደራል መንግስትም በሌሎችም ማየት ለኔ it's huge relief። ምን አይተህ ነው ለሚለው ጥያቄ ምን ተስፋ ነው በኦሮሚያም የሚነሳው ጥያቄ ነው። እኔ ጦርነቱ መቆም በተወሰነ ደረጃ መቆም አካላዊ ጦርነቱ ብቻ ሳይሆን የቃላት ጦርነቱ አስነዋሪ አሰቃቂ የነበረው የቃላት ጦርነት መቆምና መነጋገር መጀመሩ ትልቅ ነገር ነው። የሚያዋጣውም እንደኔ መቀሌም ላሉት ፍንፍኔም ላሉት ወንድሞቼ የምመክረው ልዩነት አለኝ። ህወሓትን ታግያለሁ፣ የታወቀ ነው ታሪካቸው። ብልጽግናን ታግያለሁ፣ ታስሬያለሁ። ሁለቱም ህወሓትም ብልጽግናም በህወሓት አመራር ስር የነበረው የኢትዮጵያ መንግስትም በብልጽግና አመራር ስር ያለው የኢትዮጵያ መንግስትም ባልደረቦቼን አስሯል፣ ገለዋል። ንዴት አለኝ። 2018 በፊት የኢህአዴግ ስርዓት ሳይፈርስ ለውጥ እናምጣ፣ ለደረሰብን በደል፣ ለደረሰብን ግድያ፣ እስራት፣ ዘረፋ ሂሳብ ወደ ማወራረድ ሳይሆን ያለፈው አልፏል፣ አዲስ ሀገር ወደ መገንባት እንሂድ ብዬ ስወተውት የነበረው ባለፈው 2 ዓመት የመጣው ፍጅት በሀገራችን እንዳይመጣ አሁንም ቢሆን ከቶቼ ቅድም የሚነሳው ንዴት ልቤ ውስጥ አለ። I know a lot more than what you guys know። ነገር ግን ከእንግዲህ በቂም መሄድ፣ ከእንግዲህ በእልህ መሄድ፣ ከእንግዲህ ስኮር ሴትሊንግ ሂሳብ ለማወራረድ መሄድ የበለጠ መውረድን አዲስ ቁስልን
መፈራረስን ስለሚያመጣ የዲያስፖራ ማህበረሰባችንም ሆነ ሀገር ቤት ያለው ማህበረሰባችን የሚበጀው ሰላም ነው ባይ ነው። የሚበጀው ሰላም ነው። የትግራይ ክልላዊ መንግስትና የፌደራል መንግስት አሁን የደረሱበት ደረጃ የሚያስመሰግን ነው። የእርዳታ መቀጠሉ መጨመር አለበት፣ ግን በቂ አይደለም። በፍጥነት ውይይታቸውን እያጠነከሩ የኤሌክትሪክ ሰርቪስ መጀመር አለበት፣ የቴሌኮም ሰርቪስ መጀመር አለበት፣ የባንኪንግ ሰርቪስ መጀመር አለበት። ረቆ ትግራይ ጅሩ ዝንት ማፋን ሮሞቴ ትግራይቲ ከበለያ ጅሩ ህየሰባዲያቲ ቢት ሆጀታ ሞቱማቲ ሚሊዮነር ታናስ ትግራይ ከይሰት ያረ ገርጋርሳን ጅራታ ባንክ ከይሰ ማለቀ ባፈቱን ከባ ትግራይ ውስጥ ዛሬ እርዳታ እየደረሰበት ያለው የከተማው ህዝብ ነው፣ የመንግስት ሰራተኛው ነው። ሚሊዮነር ራሱ ከሆነ ገዝቶ የሚባለው ነገር የለው። ባንኪንግ ሰርቪስ መጀመር አለበት፣ የኤሌክትሪክ ሰርቪስ መጀመር አለበት፣ የቴሌኮም ሰርቪስ መጀመር አለበት። በዚህ ሴንቸሪ አንዱን የሀገራችንን ክልል ቆርጦ ይሄ ማድረጉ ትክክል አይደለም። እነኚህ ሰርቪሶች መጀመር ለህዝቡ ነፍስ መታደግ ሲሆን ፖለቲካውን መታደግ ነው። ምክንያቱም እነኚህ ሰርቪሶች ሲጀመሩ ኮንፊደንስ ቢልድ ያደርጋል። ያለው አመራር ለመደራደር የሚያበቃው የፖለቲካል ካፒታል ይኖረዋል። ይሄንን ለእናንተ ብቻ ሳይሆን ለዲፕሎማቶቹም የምንነግራቸው ዛሬም እዚህ ሀገር ያገኘዋቸውን በየቦታው ያገኘዋቸውን ይሄንን እኔም አላደርገው ግን መቀሌንም ሆነ ፊንፊኔን ደግፌ ጦርነትን አልደግፍም አላባብስም አያዋጣም ብዬ ስለማስብ አያዋጣም። ብዙ መከራ ደርሷል፣ ብዙ ስቃይ በተለይ በእናቶቻችን ላይ በእህቶቻችን ላይ ብዙ መከራ ደርሷል። በትግራይ ብቻ አይደለም፣ በአማራ ክልል በአፋር። ለዚህ ነው ብዙ ሰዎች ሰሜኑ የሀገራችን ክልል ስል ለምን እንደዛ አልክ? ጦርነቱ ትግራይ ላይ ይጀምር እንጂ ከዛ በኋላ በመስፋፋት የጦርነቱ አካል ባልሆነው የሲቪሉ ማህበረሰባችን ላይ ከፍተኛ ጉዳት አደርሷል። ይሄ ጉዳት መጠገን አለበት። ጦርነቱ መቆም አለበት። ጦርነቱ መቆም ብቻ ሳይሆን ወደ ጦርነቱ ያደረሱንን ጉዳዮች በመደራደር በመወያየት በመነጋገር ወደ መፍታት መሄድ አለብን። እመኑን፣ ይሄ ጦርነት ከቀጠለ ለትግራይ አይጠቅምም፣ ለአማራ አይጠቅምም፣ ለአፋር አይጠቅምም፣ ለኦሮሞ አይጠቅምም። ተያይዘን ነው የባሰ ገደል ውስጥ የምንገባው። ሲሪያ እኮ የእግር ኳስ ሜዳ አይደለም። ኢትዮጵያን የእግር ኳስ ሜዳ ተፋላሚ ኃይሎችን እንደ አርሰናልና እንደ ማንቸስተር እያደረጉ ከውጪ የሚያበረታቱ ከውስጥም ራሱ በተለይ የኛ ኢንተሌክቹዋል ዲያስፖራ ያለ ኢንተሌክቹዋል መጠንቀቅ አለበት። we are talking about people ቁጭ ብሎ ጦርነትን ማፋፋም አሸናፊ አይኖረውም። ቢኖረው ኖሮ አምናና ይሆን ነበር። የፌደራል መንግስት ህወሓትንና የህወሓትን ኃይል ደመስሳለሁ ብሎ ሄደ፣ አልደመሰሰም። የህወሓት ኃይል ተነስቶ የፌደራል መንግስትን ደመስሳለሁ ብሎ አልደመሰሰም። የሚደመሰስ ኃይል ኢትዮጵያ ውስጥ አይኖርም። የሚደመሰስ የሚወድም ህዝብና ሀገር ብቻ። ስለዚህ የኔ አቋም ይሄ ነው ማለት ነው። የስዊድን ብቻ አይደለም የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ማድረግ ያለበት አንደኛ ኔጌቲቭ ሮል አለመጫወት ነው። የምነግራቸው ነው። አምና የነበረው የተለያዩ ኃይሎች የኛ ህዝብ ማዳበሪያ ነው የሚያስፈልገው። የኛ ህዝብ ፋብሪካ እንዲቋቋምለት ነው የሚፈልገው። በቀኝና በግራ ድሮን እና ታንክ ሃውዘር እየሰጡ እንዲያፋጁን አልፈልግም። በቂ ጦርነት አይተናል። እድሜያችንን ሙሉ የሀገራችንን በሙሉ የጦርነት አንዱ ኔጌቲቭ ሮል እንዲያቆሙ፣ ሁለተኛው አንዱ ጋር ቆሞ ለሌላው ማፋፋም ሳይሆን ባላቸው ተጽዕኖ በሙሉ ተፋላሚ ኃይሎች ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ መጥተው ህዝባችንን ከባሰ ሰቆቃ እንዲታደጉ እንዲህ ፕሬሸር እንዲያደርጉ ላክሊ አሁን ያ አይነት አመለካከት አለ። የእናንተ ሀገር ስዊድን ዋን ኦፍ ዘ ሞስት ፕሮዳክቲቭ የዴቨሎፕመንት አሲስታንቶቹም ይሁን ዲፕሎማሲያቸው ሰላምን ልማትን የሚያበረታታ የበለጠ እንዲያበረታታ ማድረግ አስፈላጊ። ከሰብአዊ መብት ጥሰት ጋር ተናስቶ ያነሳሽው ጀስቲስ ኤንድ ፒስ ሁሌም ተፋላሚዎች ናቸው።
እንደኔ መጀመሪያ ጦርነቱን ማቆም መጀመሪያ ቀጥሎ ወደ ጦርነት ያስገቡርን ጉዳዮች በድርድር መፍታት ሶስተኛው እርቀ ሰላም ማውረድ ሪኮንሲሊየሽን ውስጥ ወንጀል ለፈጸሙትና ለተበደሉት በምን አይነት መልኩ ነው አድሬስ የምናደርገው የሚለውን እንመጣበታለን። አሁን ላይ ግን ይሄንን እናስቀድም ካል አንፎርቹኔትሊ ካውንተር ፕሮዳክቲቭ የሚሆን ነው የሚመስለኝ። ቅድሚያ መሰጠት ያለበት በሰሜኑ ለጊዜው የቆመው ጦርነት መልሶ እንዳያገረሽ መረባረብ፣ በኦሮሚያና በቤኒሻንጉል ደም እያፋሰሰ ሀገር እያወደመ ያለው ጦርነት በአፋጣኝ ቆሞ ወደ ንግግር እንዲገቡ ማድረጉ የተሻለ ነው ባይ ነኝ። የትግራይ እጣ ፈንታ በፌዴሬሽን ውስጥ ምንድነው? የትግራይ እጣ ፈንታ የኦሮሚያ እጣ ፈንታ ነው። this is my view። የትግራይ እጣ ፈንታ የአማራ እጣ ፈንታ ነው፣ የአፋር እጣ ፈንታ ነው። እኔ አድጌበታለሁ፣ አጥንቼዋለሁ፣ አይቼዋለሁ። ከባድ ቢሆንም አድካሚ ቢሆንም አይደለም መደራደርና ማናገር ልናያቸው ማንችላቸው ግለሰቦችም ቢሆኑ ተደራድረን ተነጋግረን አዲስ ሶሻል ኮንትራክት ማምጣቱ የተሻለ ይመስለኛል ከሌላው መንገድ። ሁሉንም መክረናል። መገነጣጠሉም እንደማይወጣ አይተናል። ጨፍልቆ ብሔረተኝነትና ብሔሮችን አውድሞ መቀጠልም እንደማይቻል አይተናል። ያልሞከርነው ኢፌክቲቭሊ ያልሞከርነው ዲሞክራሲያዊ ፌደራላዊ ስርዓትን መገንባት ነው። ለኔ የትግራይ የሚባል ብቸኛ መፍትሄ ሊኖር አይችልም። የኦሮሚያ የሚባል የብቸኛ መፍትሄ ሊመጣ አይችልም። የሚችለው በተለይ ደግሞ የዛ ሀገር ግንባታ ውስጥም ክራይሲስ ውስጥም የሶስት ቡድን ሊቃን ከፍተኛ ሚና አላቸው። የትግራይ የአማራና የኦሮሞ ሊቃን። ሌላው ኮላተራል ዳሜጅ ነው ዛሬ ውስጥ። ይሄን ስል ብዙ ሰው ደስ አይላቸው በዳት ዘትሩዝ እነኚህ ሊቃንና ሌላው ሊቃን ቁጭ ብሎ በመደራደር አንደኛ አብረን መቀጠል እንፈልጋለን ወይስ አንፈልግም? መቀጠል ከፈለግን በምን መልኩ ነው? የክልሎች ራስን በራስ የማስተዳደር ስልጣን እስከምን ድረስ ይሁን? በፌደራል መንግስት ውስጥ በምን መልኩ ነው? በምን ቀመር ነው የስልጣንና የሀብት ክፍፍል የምናደርገው? ምክንያቱም ከዚህ በፊት የነበረው አይነት አንዱ በቡድን የበላይነት የሌላው ጭቆና በኢትዮጵያ ውስጥ ሊቀጥል ፈጽሞ አይችልም። ከእንግዲህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ አምባገነንነት የአንድ ቡድን የበላይነት ሊሸከም የሚችል ጫንቃ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። this should be very clear። ይሄ ወሳኝ። ስለዚህ እንደኔ የትግራይ የኦሮሚያ የአማራ የሶማሌ እጣ ፈንታ ከመቼውም በላይ የተቆራኘና መፍትሄም ሊመጣ የሚችለው በመነጋገርና በመደራደር ብቻ። በሌላው ግን አንዱ አንዱን አሸንፎ የሚመሰርተው ነፃ ሀገርም ያለ አይመስለኝም። አንዱ አንዱን አሸንፎ የሚመሰርተው የበላይነት የሰፈነበት ኢትዮጵያ የምትኖር አይመስለኝም። ከኤርትራ ጋር የተያዘው ጉዳይ ሰሚ ዶሜስቲክ ሰሚ ፎሬን ለምን አልክ? የኛና የኤርትራ ጉዳይ ያልተቋጨ ፍቺ ማለት ነው። ኢንኮምፕሊት ዲቮርስ። የኤርትራ ህዝብ ለ30 ዓመት ታግሎ አገሩን መሰረተ። ግን የኢትዮጵያና የኤርትራ ጉዳይ የሁለት ሀገሮች ሊኖረው የሚገባው በስርዓትና በስምምነት በህግ በተቋማት ላይ የተመሰረተ ግንኙነት አላቋቋመም። ግለሰባዊና ፓርቲ ነው የሆነው። ከ92 ጀምሮ 93 ኢንዲፔንደንስ ካገኙ በኋላ የመለስና የኢሳያስ የህወሓትና የሻዕቢያ ጉዳይ ነው የሆነው። ኢንስቲቱሽናላይዝ ማድረግ አልተቻለም። ያ ሄዶ ያን ሁሉ ህዝብ የቀጠፈብንን የ98ቱን ጦርነት አመጣ። ለ20 ዓመት ሁለቱ ሀገሮች የጠላትነት ጉዳይ ውስጥ ነው የገቡት። 2018 ከ2017 ጀምሮ ነው
ለውጥ እየመጣ ስለሆነ በዚህ ለውጥ ውስጥ አንዱ መፍታት ያለብን የኤርትራን ጉዳይ ነው ብለን አስቀምጠን የገባንበት ብሉፕሪንቱን አስቀምጠን አፈጻጸም ላይ ግን ችግር ተፈጸመ። ምንድነው የተፈጸመው? የኢትዮጵያና የኤርትራ ጉዳይ የኢትዮጵያና የኤርትራ አመራር ብቻ ሳይሆን የትግራይ ጉዳይም ስለሆነ የተጣላንበት የተባለው ጉዳይ የትግራይ ድንበር ጉዳይ ስለሆነ በትግራይና በኤርትራ መካከል ያለ ጉዳይ ስለሆነ ድርድሩ መሆን የነበረበት የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት የኤርትራ መንግስትና የትግራይ ክልላዊ መንግስት መኖር ነበረባቸው። ያ ኤክስክሉዥን ችግር ፈጠረ። ይሄ ጦርነት እንዲፈጸም ከፍተኛ ሚና የተጫወተው ይሄ ሂደት ነው። ስለዚህ 93 ያደረግነው ስህተት እንደገና 2018 ላይ ደገምነው። ስለዚህ የኤርትራ ኃይል እንደገና እንዲሳተፍ ሆነ። ስለዚህ አልፈጸምነው። ኢንኮምፕሊት የሆነ ጉዳይ ነው ያለው። የኤርትራን ጉዳይ እንደ ኬንያ እንደ ሱዳን እንደ ግብጽ ልናየው አንችልም። we have to be a realist። የኤርትራ መንግስትም ሆነ ህዝብ ስጋት አለው። ይበቀሉኛል የሚለው ስጋት አለው። ሴኩሪቲ እና ኢኮኖሚክ ኢንተረስቶች አሉኝ ይላል። እነዛ መደመጥ አለባቸው። የትግራይ ክልላዊ መንግስትና ህዝብ ስጋት አለው። በተጨባጭም አይቶታል። እነኚህ አድሬስ መደረግ አለባቸው። ስለዚህ የኤርትራን ጉዳይ እንደሌላ አይደለም ማየት ያለብን። ብዙ ነገሮችን መናገር ይቻላል። እኔ እንደኔ ኢትዮጵያ ሰላም ሳታገኝ ኤርትራ ሰላም ልታገኝ አትችልም። ኤርትራ ስጋት እስካለባት ድረስ ኤርትራ ለሰላሜ ስጋት አለብኝ ብላ እስካሰበች ድረስ ኢትዮጵያም ሰላም ልታገኝ አይችልም። መፍትሄው ምንድነው? እንደ ሁለት ሀገር የሁለትዮሽ ግንኙነቱን ኢንስቲቱሽናላይዝ ማድረግ፣ ስጋቶችን ማስወገድ የሚቻለው በግልጽ ተደራድሮ ተቋማዊና ህጋዊ መስመር ማስያዝ ነው ከሚለው የተነሳሁት። ስለጠየሽኝ አመሰግናለሁ። ሌላው እንግዲህ በስፋት ወደፊት እናምናብራራው ይሆናል። ተይሰሪቲ እንደቤ ሲላ ተናዝ ነው ደገይ ሰኝ ኦሮሞን ጩቡ ቀባ ኦሮሞን ጩቡ ቀቡ ጩቡ ቱረድ ደለገ ማለት ኦሮሞን አባርሳ ሲንቀቡ ሰቡማ በላቱ ረኮ አከና ከይሰ ገለ ጀረ ረቢቱ ደቺኑ ወዳሴ ኢልማን ሄዱሜሴ ሁጃሪ አዮኒ ቤከን namni ilmoo takka qabu fi namni ilmoo kudhan qabu walqixa namni ilmoo kudhan qabu rabsha hedduu mana keessa jiru waciinis guddoodha ilmoo kudhan qabaachuun abaarsaa miti kenna rabbiin jedhanii ilmoon waan rabbi nuu kenneetu xiqqoo nu miidhu jira yeroodha fudhatti dhugaadhaa bakka hawwin hin geenye bikkarraa kaan immoo hin jirru rabbii fi waliigaltoota keessan galateeffachuudha qabdan. Oromoon bikkarraa kaan hin jiru. Gameeyyiin qabsoo kana na sirreessuu danda'an. Bikkarraa kaan hin jirru. Bikkarraa kaane fageenya. Waggaa 50-60 dura bikkarraa kaane. Oromoof Oromummaan ittiin dhaadatu tun hin turre bara. Hin turre bara. Islaamaa fi Kiristaanaa, Arsii fi Wallaggaa fi kanaat ture bara. Cirraa kaanee Oromummaa jaarree, Oromiyaa jaarree, qubee madeessinee arra bar sadarkaa baalatarraa nuun jennee geenye lafatti ni bar lafeen fidne kana beekuun barbaachisaadha. Bika garaa keenyaa immoo hin geenye maali garaan keenya ka barbaade Oromiyaa irratti abbaa taane Oromummaa teenyaan boonne qabeenya rabbi nuu kenne beekumsa barnootaan horanne imaammata gaarii baafne hiyyummaa amataan nurra deebitu akkanatti guddanne dhaabbeefa bishingaan guddanne bar bishingaa dhabnee buraanaa nyaachaa guddanne wina waa guduroo ar'aa sunuun jirtu hiyyummaan nurraan kaane nagayaan jiraachuu barbaanne bobbaanee galle nagayaan harkanne mootummaa nuu ta'u ta'u fakkaatu filachuu barbaanne mootummaa nuu ta'u hin qabnu hin filanne kanaafuu bikka irraa kaane hin jirru bikka yaannes bikka nuun maltu bikka saba kanaaf maltu immoo hin geenye
Garummoo waan tokko hubachaa deema. Qabsoon haala qabatamaa bikkarra geesse sirriitti fudhachuu danda'uu qabdi. Zabana Haayila Sillaasee Oromarratti qabsaa'u ture. Zabana Ihaadeeg Oromarratti qabsaa'u ture. Zabana Dargii Oromarratti qabsaa'u ture. Amma jallaa keenya irra qabsaa'u jiru. Qabsoon jallaa Oromaa irra qabsaa'anii fi jallaa isii irra qabsaa'an ni ulfaatti. Fakkeenya tokkoon isin himanna. Ormi dhufee lagagamaa dhufee horii kiyya yoo na jala haatee lagagama ba'e obboleeyyan kiyya adeerri kiyya hundi ana wajjin duulanii cafaqanii irraa naa fuudhan. Akkasii yoo immoo jallaan keenya karummaan ummaa tiyyaa fi abbaa kiyya irraa dhalate horii kiyya fuudhee gabaa geessee gurra keessa dha'e irraa fuudhu waluma taa'e cafaquu irratti garuu adda hiraman. Akkasii this is serious. Keessa on deddeemee rakkoo jeetiin. Kanaaf jallaa keenya yoo dandeenye ni diriirfanna. Because dubbii mana keessaati amma. Dubbii diinqaa fi booroodhaati. Tanaan nu dhibe. Nu dhibde. Waraana nu barbaachisaa jettan. Eeruu barbaachisa. Garuu waraana Oromoo lama ka wal lolu hin barbaannu. Waraana Oromoo lama ka wal ta'ee diina nurraa waraanuu barbaannu. Na dhageessaniini. Daangaa adda addaatti namni keenya maduu jira. Osoo waraana qabnu. Waraanni keenya biizii wal fixuu irratti gabaree teenya irraa waa ittisuu hin dandeenye. This is painful. Qaanya'uu qabna. This is painful. Laalaa dhabeetii miti jallaa keenya irraa. Waan hedduun beeka, waan nama gaddisiisu. Ammoo araaramumaatu irra wayya jeetii yaadaan. Maaliifi obboleeyyan lama waliin mo'attu. Dhumarrattis tokko dhaqee wal'aansuudhaan yoo lafaan dha'e harkuma qabee ol kaasuu ta'a. Obboleeyyan lama wal lollaan maatiin bikka lamatti ba'eeti tokko tokko guutaa ba'ee maatiin dilli gosti dilli wal fixi malee wal mo'achuun ulfaataadha Oromoo. An warra biltiginnaatis hoggaan arge kanumaan itti hima, warra obootis hoggaan arge kanumaan itti hima. Kanaafi wanti an jechuu jiru waan isin jettan irraa addaa miti. Wanni an jechuu jiru waniin achi argu balaa hamaadha fida kun nurratti. Kanaaf tabiraa marii jettaa ummata ka maaliif amantaa sanii wal qabatee immoo kalee isaas nagee jettee hidhamtee ammallee nagee jettee maal abdattee anoota akkan abdadhu rabbumaa fi ummataan abdadha ammas. Dhugaa nam mul'atturra sodaadhee iftuu bandeebi. Jara mootummaa kana abdadha hin abdadhu. Garuu isaaniifis bara agarree bara gaafatti wayi waan nusan hunda kakkaballeeti karan nayne likki galchine oofna jala. Boo likki galchuun abbaa isa hayyeefuu hin taane jenne hin taane isaaniifis hin taane. Oromoon likki galtu hin jirtu. Dargaggeessa kana isaaniitu dhiibee bosona galche. Namni dharraa qawwee qabatee bosona gala hin jiru. Namni badii hiraaree dhugaan isin hin jaalu. Taa'uu kutan ni hidhan hoggaa hidhaa ba'e jala deemanii ajjeesan. Namni hiraareeti isiniin ta'uu mootummaa isin jettan sanuu laaffisu jira. Har'aan waggaa 25 dura Oromoodhaaf ka ta'u bitaas laalee misgaas laalee hunda Oromoodhaaf ka ta'u biyyuma tana keessatti qoqqooybanii osoo aarru
biyya tana qoqqoobanii bikkarraa dhimmifteen irratti dibanii deemuutu wayyaa. Itoophiyaa Haayitii Oromoof sabaaf sablammootaa keessa kabajan. Oromiyaa ummanni Oromoo ifii bulfatu. Itoophiyaa ummanni Oromoo fi sabaaf sablammoonni hafan. Akka qoodmaa isaaniitti akka gumaata isaaniititti aangoos diinagdees irraa harkatan qe'eef irratti bulchan biyya immoo waliin bulchantu wayyaa jee anis buusee baasee biyya hedduu ilaalee Oromoodhaaf kanaatti ajeetiin amanee paartii kanan bakata. Wanni warri amma gariin qubanuu qabu. Warri gaafa Mararaa Guddinaa akkana jedhu quba itti qabee Oromatti isa galchee Oromoo keessaa isa dhiibee gantuu isaan jechaa ture 2018 waggaa biyya ummata Oromoo ittiin kijibnu. Nuyi ummata Oromoo ittiin kijibnu ittillee kijibnee hin beeynu. Oromoo ka isinii ta'uu jennanu. Oromiyaa irratti abbaa taatanii mootummaa isaan isinii taatu filattanii sadarkaa Itoophiyaatti immoo akka lakkoofsa keessanitti akka gumaata keessanitti mootummaa waloo sabaaf sablammoota kaawwanii wajjin jaarrachuutu isinii irra wayyaa jennamu. Isin hin dirqisiifnu garuu immoo akka warra kaanitti Itoophiyaa malee jennee qawweedhaan isinitti gadi yaama. Maaliif Itoophiyaan humnaan turtu hin jirtu. Itoophiyaan humnaan turtu hin jirtu. Itoophiyaan garuu yoo waliin mari'atan biyya nama hundaafuu ta'uu dandeessu ni taati jennee daala. Laaftuudha laaftuu miti. Osoo laaftuu taate qabsoon jennuun daansii jennaan laaftuu miti. Kanaaf nuti kan itti amannu biyyiti tuni xiqqoo immoo eeggadhaa jiran. Haadii gamtuu hogga jennu nama tokkotu naa bilbilee haadii gamtuu naan jee mana nan keessa jiru narra diiguu barbaada osoo goojjoo takka naan jaarin. The government and the state mootummaan darguun kuftee Haile Sillaaseen kufee warri kuunis adda baqa kenni mootummaan haa kuftu biitti kufnaan garuu ummataatu rakkoo guddaa keessa seena. Liibiyaa fudhadhaa Gaadaafiin kutuu silaa rakkoon qabdu. Gaadaafii kufifnatti Liibiyaa kufisan. Liibiyaan akkas tujjaara turte san arra sheexaanni addunyaa hundi achitti daansii taphata. Siiriyaan biyya ajaa'ibaa turte qabsoo teenya waajjira qabna turte bara 1960moota keessa gaafa Haji Huseen suraafaa turan. Sooriyaa keessaa waajjira qabna turte biyya jadduu nuufuu dahoo turte. Roorroo warri asadirraan gahe olaantummaa garee xiqqoo takkaatti irratti uummanni fincile osoo ittiin qophaa'in bakka san waan buusan osoo qabaatin sheexanni bitaa margaa itti fiigeeti Siiriyaan nuti itti baqanne suni nu baqatanii karaa Finfinnee irra kadhattuu Siiriyaatiitu nama dararra. Na dhaggeeffadhaa laalaa teessan aariin teessan daran na keessa jirti. Garuu state collapse kufaatiin biyya hin dongorina. Sirriitti osoo itti qophaa'in yoo addaan babaafatu jennu saboonni biyya sanii walii galteen addaan ba'uun wayya. Wallollee keessattuu karaa amma biitiituun deemtuun wallollee deemnaan Tigraay dhalattuus hin jirtu reefu kanaan jeen hin jiraattu. Oromiyaan dhalattuus hin jiraattu. Amaarri kophaa ba'uus hin jiraattu. Adda facaaneeti wal waraansa laal civil war jijjiiramee jira. Dur 90moota dura humna lamaa jira. Humna Ameerikaati jira, humna Sooviyeetiitu. Lamaantu qawwee si kenna. Tokko mo'ateeti mootummaa qabataa mootummaan biitiitti kufti amma akkasii miti. Amma biyyoonni hedduu qaama hedduutti qawwee kennan. Lolli kun itti fufnaan isinitti nima sirrii dhaggeeffadha waan harku ta'e sana matarraa. Lolli kun itti fufnaan wal amma ka wal waraanu jiru humna 3 4 5 ta'a Itoophiyaa keessatti 15 ta'a matarraa. Maaliif warri alaa gargaaru addatuma heddummatuun biyya keessaayis local entrepreneurs kan jennuun ka'uu eegala jechuudha. Bara amma Siiriyaa keessa
eenyu lolaan hin beekamu wal waraansa tokko tokko immoo anne tabiitii wajjin daaraa taatu san keessa seenna nuyi oromiyaa jibbineetiif kana qabatamaan waan beekanii wanni keessa seenna nu garuu oromoo jaalanna waan saba keenyaa ta'u jaalanna isin harka dho'isisuudha jecha waan isin hin taane isinitti himu never waan ummata kana hin taane na jaaladhaa jee isinitti himu yoo barbaaddan na jibba malee tokkoffaa lolli kun itti fufuu hin qabu lammaffaa hunda caalaa gara itti deemnu mariidhaan deemuutu irra wayya jennee yaadna maaliif arra hedduun hoogganni Oromoo ni kijiba isinitti hima waan ofiin amanne isin amansiisu isinitti himan warri hedduun walabummaa Oromiyaa jiru kun qabatamaan kasanitti ciccina gara waan ani itti amanne isinitti himu waa'ee dongora warri akkas jawa hajjeefamuu haa fannifamuu hin jennu akkas jedhus gargaara gara fuuldura deemnee rifarannee murteessina uumaa miti ammatti garuu nuti kan jennu inumaa'uu yeroo miti dhimma akka naasa'uudha maaliif lolli kun itti fufnaan lolli Tigraay kun deebi'ee kaanan lolli Oromiyaa keessaa kun saffisaan araaratti deemuu baannaan saboonni biyya sanii ummanni biyya sanii kasaaraa hama keessa seena ama kurnan irraati lolli kun hin dhaabatu Siiriyaan qabsoodha nagaa san hoggaa dizaayin goonu biyyoota East Europe kanarratti hundeeffamee goone ture dhaqee qaamaniin arge biyyoota akka Sarbiyaa kana Boosniyaa kana keessaan deemee arge sana hundeeffamee kala revolution dizaayin goone Samboota Arab Spring hoggaa dhufuus keessa turre qorachaa turre barreessaa turre ni rifanne biyyoonni faca'uu kanarra biiti teenya namni Itoophiyaan akka Siiriyaa taatu barbaadu ni jira bar biyya teenya ummata keenya bar dhagaa waan Itoophiyaa jaaniif baandiraa isii tana irraanfadha haasaa irra lammaffaa diigamuu isiitiif immoo Oromootu itti gaafatamu ta'a jallaa keenyaatu gubbarra jira bar kana beekaa